Akkam jirtu nagaa keessanii miseensonni chaanaalii Dinqii Tuubii hundumti keessan bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jechaa. Har'a viidiyoo nama ajaa'ibuuf barsiisaa ta'e tokko isiniif qabannee dhufnee jirra. Yoo haaraa taatan chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu akka hin daganne. Amma dhumaatti nu faana tura. Akkuma beekamu biyyi Biraazil odola yookiin deseetii baay'ee qabdi. Deseetii kanarras turistoonni baay'een daawwannaadhaaf yeroo garaa garaatti hin deemu. Haa ta'uyyuu malee daawwattooti kun bakki isaan hin deemne tokko jira. Odolli kunis odola bofaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, biyya Biraazil keessatti argama. Maaliif daawwattoonni gara odola kanaan deeman? Akka bakkeewwan biraa qamalee yookiin jaldeessi kan irra jiraatan isinitti fakkaataa? Yookaan leencaaf qeerransi bakka sana akka hin deemneef kan nama danqu isinitti fakkaataa? Tasumaa deebiin kana miti. Sababa namni bakka kana hin deemneef odola kanarra bofti waan jiraatuuf bakkeen kan biraa caalaa walitti siqeenyaan bofti waan argamuufidha. Kana dura namoonni gosa garaa garaa bakkeen kana jiraachuuf yoo yaalan iyyuu namni tokkoyyuu lubbuudhaan deebi'uu hin dandeenye. Sababiin isaa bofti bakka kanatti argamu bofa summii qabuuf baay'ina kan qabuuf eenyuyyuu harkaa bahuu kan hin dandeenye waan ta'eef. Odola kanarra yoo deemte lafa meetirii tokko gidduutti gosootawwan bofaa 5 ni agarta. Akka addunyaatti bofti baay'ee summaa'aaf lubbuu namaatiif hamaa jedhamu odola kanarratti argama. Simbirroowwaniif bineensonni bakka kana yeroo deeman bakka kanaa deebi'anii galuu waan hin dandeenyeef soorratawwan bofa kanaa ta'anii hafuun isaanii hin oolu. Akkasumas wanti kamiyyuu lubbuudhaan bahee isaan biraa deebi'uu waan hin dandeenyeef sodaa tokko malee akka fedha isaaniitti jiraatu. Sababa kanaaf wal horuun isaaniiyyuu akka kanatti waan baay'ate fakkaata. Gara odola kanaa nama kamiifiyyuu deemuun hin eeyyamamu. Tarii kan ittiin deemuun danda'amu dhimma qorannaaf dhimmoota garaa garaaf yoo ta'e qofaadha. Kunis kan eeyyamamu doktara of faana qabatanii yoo deeman qofa. Sababiin isaa bakka kanatti bofaan ciniinamuu waan hin oolleef wallaansa hatattamaa waan barbaachisu. Bakki kun bakka baay'ee bareedaaf bakka turistoonni deemuu danda'an ture. Haa ta'uyyuu malee garuu bakka kanatti bofti waan baay'ateef eenyuyyuu deemuu hin danda'u. Akkuma waa lama wal faana toluu hin danda'u jedhamu bareedinayyuu haa qabaatu malee jireenyaaf mijataa. Viidiyoo isiniif dhiyeessine kanarraa akka isin barattan abdii guddaa qabna. Chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuudhaan odeeffannoo haaraa argadhaa. Galatooma.